bakka Yesuus Kiristoos takka Phaawulos Yesuus abbaa keenya kana furaate kan jedhu qofaan sirraa barbaada bichaanoo qaal baqaal word by word allaqee kana barbaadeen qasu nama biraatiin dubbisaa gurbaan jalaa miidhagsee goobazii kiyya galatoom si jaaladha waa takkuma. Siin fida. Buna kiyya dhugaa. Abbu. Bunaa fi nagaan hun dhorkin jettee warri jimmaatu warri abiyyi abbichu. Raguma qofa nun dhorkina nutis warri gareen shaadaa ragaa nun dhorkina. Ragaa nutti fudhatina. Qoy ka dhaggeeffadhu waan siin fida siin baasamini. Wansi dhorkee baasuu baase ka waan harka si qabee jira baase. Laafisa qoy ka ammas dubbachaa jira. Hin dubbatini ragaa qofa naa kan boqonnaa naa dubbisa. Akkamitti yaada kun ibsadha ari'atoo sila morma nama qabda. Dubbii ibsanii ibsaa miti bara ragaa bakka kana dubbifadhu naan jedhe waan ibsaatii miti. Maali isan dubbadhoo nan dhageessu akkamittan si ibsareesh. Ragaa dubbadhu ragaa boqonnaa caaffata keewwata kanaa jedhe goobazi maaloo. Bunni kiyyaa badu jira. Eeshi dhaggeeffadhu. Oddoo tokkoon sitti maa isuma dubbifatteetoo amma harka ol kaafta. Yesus deebiseedha. Karichi dhugaan jireenyi anaan yoo ta'e malee eenyullee gara abbaa hin dhufuudha. Waan gootuun qabdu. Ameen. Kana naa namanaa jiru. Kana naa namanaa bara. Muhammad keessan yoo ta'e isa dubartii nama afaan ejjedha. Yaada isaa fixatunne. Yaa gobazi mee miimii ati qo'e miimii qo'e yaa fi gurbaan walitti haasa'u jirra. Suuta jedhi. Soo ati dubbii harkatti qabaa jirta. Mee hin qabne abboo hin qabne waan an gaafa dhufe isin yoo dukkaana gurgurtan yoo namni dukkaana dhufee sokkora nuu kannaa jedhe barbaree nama kannitan. Barbaree feetaa naman jettan. No. Aggeeffa uuti yeroo inni si deebisee naa dhaggeeffadha. Waan jedheen laala akkanaan jedhe dhaggeeffamee mimmismaan ati shamara teenya siifin jedha akkaan jedheen siimuu gaafii kiyya. Gaafii kiyya siimuu. Si dhaggeeffachaan ture. Ishi gaafiin kiyya ati Yesuus maal sii ta'a jennaan abbaa naataa jedhe abbaa maal jennaan abbaa hafuuraa naataa jedhe. Hokkee akkasii hin jedheen wangeela keessatti bakkuma feete bakkuma Yesuus Kiristoos takkaa Phaawulos Yesuus abbaa hafuuraati abbaa hafuuraa keenya takkaa Yesuus an abbaa hafuuraa keessani kan jedhu yoo fidde gooftaan sii fudhadhaan jeenamma. Afaan Oromoo isinii gala bakkuma wangeela kun alaa wangeelna dura taa'u kana laala. Kanarra Yesuus abbaa hafuuraa keenya kan jedhu sillachuu wal gargaara fida boqonnaa harka isin wal qabeetiin biyya lafaa ganee. By the way, ijoolleen asirratti uftee sitti haasotu yookiin wangeela keessa si ibsitu akkati amantuuf miti akkati wangeelicha hubachuufi yoo ati hubatteeyyuu ufuu amannuu dandeessa. Waan sana jedhe boqonnaa ni qabdaati amma isa qinaa dubbatte ni cal jedhe boqonnaa Yesuus Kiristoos abbaa hafuuraati kan jedhamu hin qabdaa. Eeyyee hin qabu. Ati koof gaafatte ofii ibsaa jirta ani eeyyee yookiin lakkisiin hin jenne ko. Okay, cufadhu ayyee bas dhiis ayyee nu dhiis cufadhu ayyee abeet iyyasu ayyee. Amma yaada tasgabbaadhaan wal dhaggeeffanne gaariidha miti. Laaboo an karaadha Yesuus karaadha isin hin jenne dhugaadha Yesuus karaa Waaqayyoo barsiisa dhugumaan karaa Waaqayyoo barsiifta jedhani dhugaa barsiisa jireenya barsiisa karaa Waaqayyoo barsiisa ansa isin hin jenne Yesuus abbaa keenya kan hafuura abbaa hafuura irraan si deebi'e kan jedhu jira. Macaafni yaada keetiin barraa'e miti yaada Waaqayyoon barraa'eeti maali? Aboo yaada isa barraa'e jenneen maaloo maal taatan yaa nama Waaqayyoo maal taate? Hafuura keenya gaggeeffame miti hafuura mataa isaatiin gaggeeffame barraa'e macaafni. Iyyaasu hafuura qulqulluu ni qabdaa? Qabaannaan iyyuu dubbadhe malee. Hafuurri qulqulluun nama gargaara waan wallaaltee waan sirraa fagoo sin mul'isaami. Boqonnaa Abuu Mu'aaz akka jettuun hafuura kee qulqulluudhaan Abuu Mu'aaztu Yesuus Kiristoos bakka itti yaani gartee abbaa keessan kan hafuuraati jedhee na jalaa miliqee na gargaari jedhin waan kadhattanii argattan jedhe Waaqayyoon kadhadhume dafi. Yohaannis Maatiyos 7:7 irratti kadhadhaa hin argattanii jedhe dafi kadhadhu dafi boqonnaa sanaa fidi. Isanan kadhadha isa galgala yoo halkan guutuu kadhachaan bule akka itti fayyituuf iyyuu si kadhachaan amma kadhadhu fidi boqonnaan sana akka jettu laala. Maatiyos 7:7 na dhaggeeffatu nan dubbadha. Si dhaggeeffachuutti ni dubbadhu. Muhammad keessa noo ta'e loltuu Sooriyaa ture. Waa'ee Muhammad irra hin jiru goobasi ani nama laal fayyaa qabu gamanaanis.
isa lola keessatti achi lolli irratti raawwatee gaafa lola keessa lubbuun isaa baraaramuun du'een ka'e jedhee isa sin goyoomsu hindi. Ansan siin jedhan anna shawwaddo nama sirra fayyaa qabu kunillee dalagu. Akkana Yesuus itti fufee akka jedhu Yohaannis dhaggeeffadhu. Yohaannis obboleessoo gaafii dura deebisi waan feete achi booda arrabsoo keetis itti fufta dhiira taatu wangeellee ka dubartii cimimuu ni jettuun ta'ina gaafii deebisuudhaaf qophaa'aa jedha deebisuudhaaf qophiidhaati. Hin qophoof. Innas dubbadee ishin jettu deebisuudhaaf qophiidhe. Wangeelli akka jedhu Yesuus itti fufee Yohaannis 7:7 Yesuus Maatiyos 7:7 Yesuus itti fufee kadhadhaa. Kadhadhaa isiniif barbaadan argattu jedhe barbaade boqonnaa san fide. Boqonnaa san fide. Dafi. Yaada waan illaattu akkamitti dubbatu jira. Abboo yaada kan keenaa ibsi gurraachaa fi diima ibsi waan kana naaf hin galle sin jenna. Keewwata gartee Yesuus Kiristoos takka Phaawulos Yesuus abbaa keenya kana furaati jedhu kiristaanii wal gargaaraa fidaa jiran maan nu cinqita. Waa'ee Muhammadii fi kaan Muhammad irraa haasa'u jirra minaa hin nassawnu. Nun aarsin kan nagaan tasgabbaa yaasaay. Guyyaa gara dhumaa sanatti mormitoonni Kiristoos hin ga'oodha. Aboo nuu miti isin isanii maal aboo gurbaa kana galchaame ilsaa innaa dhufe naa deebisa maqaa isaatiin isuma san ta'e. Ati hanqasuu barbaade iyyee deemi. Karaarra gadi bahi barbaadi. Mannaaraa dhaqii barbaadi boqonnaa san. Waaqayyo si haa gargaaru. Si haa gargaaru hafuurri qulqulluun Waaqayyo. Eesh gaaffii si gaafataa himinaa kennuu dandeessaa? Mee qoo dhaabbadhu gurbaa kanarraa hin Ayyee silkiin irratti bilbilamee nana baastan mitiire. Laas hin baafne. Mimi. Laa nama hin baafnu ilsaay. Silkiin irratti bilbilamee naa qaaxannoo fayyumtuu na galchuu dide. Baga dhufte ayyamma deebite. Ayyee. Baga na galchuu. Itti deebina maqaa isaatiin. Waan jedhu. Eenyutu kiristaana ta'e isiin jee Muhammadi jennaan Yesuus jennaan deebisaan hin jiru jennaan deebisaan Yesuustu kiristaana ta'e inaan jee etteemi. Dhaga'een. Jedhe ka. Kinoosin jechaan jira beedhaq. Eeyyee jedhe ka. Na dhaggeeffadhu sittan hima abbu waliif galla afaan Oromoo haasaa irra miti hin kolfinisi. Waliif galla mala. Jalqabuma kiristaana jechuun maayidha kan jedhudha. Yaa jara na dhiisaa please. Ani nama tokko isin hafuura lama nama jaha hojjaasaa hin danda'u nama tokko lubbuu takka hafuura tokkoon qaba. Deebiin daboodannaan dhufe nagashi rakkoo qabu deebiin baasa. Yoo ati fidde ani gooftaan sii fudhadha yoo ati hin fidin an kiristaana keessaa hin si baasa okay? Hai jadi. Rakkoo qabu sawaa qabbee. Gaafa galee baaboo malee ati baasuu hin dandeechu dhiis. Intaa rakkoo qabu. Yoo hin jiraanne. Yesuus abbaa koo miti taanaan ani boruun dhufa boruuf. Boru gara Islaamaa dhuftaami? Kanasi duuban jira. Iyyaasu. Dhaabbadhu Ilsaay nu dhiisaa obboleessoo. Yaa dhiirti kanasi duuban jira. Naa jiraadhu gargaari yoo feete kuno. Ilyaasu yoo wangeela irraa gartee Yesuus ani abbaa keessan kan hafuuraati jedhu kan fiddu taate akkan ijji wara laay. Atoo gara Islaamummaa dhuftee akkana jetta. An akkanaan jaa ati akkana jetta. Akkam. Kuno akkana. An akkanaan jaa. Qubni sadi immoo quba sadi caala gaalafatti gadaana qubni sadi. Ilsaay qoota. Gara Islaamummaa ijoolleen Oromootu yaa qeyroo. Yaa qubee generation gara Islaamummaa harka kaasa. Laa akkana jetta ashahadu ni jetta ani gooftaa fudhadheen jedha biyya lafaa gane eenyuun gane jedha seexaana gane maal gane hunda waan feete na goosifta. In jettaa qoyme dhiira ofitti amantuun barbaada in jettaati. Iyesuus abbaadhuma koo miti taanaan abbaadhuma koo fuuraayyuu miti taanaani. Yoo dhabde yoo hin jiraanne yoo boqonnaan ati jettu kun hin jiraanne hin taata. Rikoordi nu godhaa jiru warri sagalee baason koo sagaleen baasu. Abbu asitti gaafisi gaafadhu naaf eeyyamta. Iyyaasuu al tokko iddoo naa kenna. Wallaahi lasii jarri murannoon qabanii bara. Abbu iddoo kanatti gaafisi gaafadhu kan kiyyatti hin deebina. Inni maal siin jedhe Yesuus abbaa hafuura kan koo siin jedhe miti. Siif abbaan kee kan hafuura maalidha? Abbaa hafuura waan jedhamu nu bira hin jirtu. Abbaan hafuuraa kee surumaan jiru? Takka hin jiru. Maaltu si uumere?
rabbiin na uume hafuura maali? Kaffoonii abbaa qabda miti ati Uumaa kan kanaaf. Kana Uumaan dhalcha kan qofa keenyu dhare. abbaa waanummaan jedhamuun bira hin jiru. Abbaan kana wartee kana dhalche malee waaqayyoo kanaa ta'u qofa jira waaqayyoo. Waaqayyoon tokkotu jira kan lafaaf samii kan uumedha innis. Abbaa waan jedha waan wangeela keenya quraana keenya irraa abbaa jedhamu hin jiru boo isintuma Na dhaggeeffadhu abbaa jechuun Abbu na dhaggeeffadhu. abbaa jechuun dhiira abbaa jechuun dhiira. Abbaa foonii gaanni abbaan hafuuraa hoo abbaan hafuuraa kan kee hoo. Yeroo abbaa jedhan abbaa yeroo jettu kana abbaan dhiira moo dubartii?